Jaallattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Isin keessaa kanneen yeroo jalqabaaf chaanal keenyaaf daawwattan maatii keenya ta'uuf sabiskiraayib gochuu akka hin daganne kabajaan isin yaadachiifna. Har'a immoo odeeffannoowwan yeroo ammaa haala biyya keessaa fi addunyaa keessatti dhaga'amaa jiran bal'inaan isiniif qopheessinee dhiyaannee jirra. Mata dureewwan keenya keessaa lammiileen Itoophiyaa gara Ameerikaa imaluuf viizaa argachuuf doolaara 15,000 qabsiisuun dirqama ta'uu danda'a jechuun odeeffannoon ba'e. Dhimma kanaan wal qabatee rakkoo fi dhiibbaa uumamuu malu irratti isin hubachiifna. Akkasumas naannoo kibbaa keessatti xaa'oon kuntaala 60 ol seeraan ala geejjibsiifamaa ture to'annoo jala ooluu fi yeroo wal fakkaatu rakkoon raabsaa galtee qonnaa hammaachuu isaa ilaalla. Godina Salaalee aanaa dharraatti jiraattonni haleellaa hidhattootaa jala of ittisuuf meeshaa bitatan irraa qaamoleen mootummaa hiikuu isaanii komachuun haala nageenyaa isaan irratti yaaddoo guddaa qaban ibsatan. Dabalataanis rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa akka jedhanitti gaaffii uummata Oromoo deebisuu irra awwaaluun akka tarsimootti fayyadamaa jira jechuun falmii cimaa kaasaniiru. Gama biraatiin lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee fi meettaa roobii keessatti haleellaan raawwatamee loltoota irratti miidhaa guddaan ga'uu isaa odeeffannoon ni mul'isa. Dhimmoota addunyaa ilaalchisee ammoo Iraan keessatti hooggantoonni olaanoo 20 guyyoota muraasa keessatti ajjeefamuu hordofee biyyattiin dhukaasa fageenya dheeraa qabu jalqabuun haalli nageenyaa naannoo sanaa gara haala yaaddeessaa ta'eetti ce'ee jira jedhame. Egaan odeeffannoon kunneen hundi maal akka fakkaatan maal akka agarsiisan akkasumas maal nu barsiisan kan jedhuu fi bal'ina isaa isin biraan geenya nu waliin turaa jechaa odeeffannoon keenya kunooti. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa viizaa Ameerikaa argachuuf doolaara 15,000 qabsiisuun dirqama ta'uu danda'a jedhame. Yuunaayitid Isteetsitti lammiileen Itoophiyaa viizaa daldalaa fi turistii yookaan B1 fi B2 gaafatan irratti imaammata haaraa hojiirra oolchuuf qophii keessa jiraachuun ibsameera. Akka odeeffannoon imbaasii Yuunaayitid Isteets Finfinnee irraa ba'e mul'isutti eebila 2 bara 2026 irraa eegalee lammiileen Itoophiyaa viizaa kanaaf iyyatan akkaataa sagantaa qorannoo haaraa jalatti haga doolaara Ameerikaa 15,000 qabsiisuun irraa eegamaa jedhame. Ibsa kana keessatti iyyattoonni viizaa ulaagaa qabaatan illee viizaan isaanii osoo hin kennamin dura maallaqa akka qabsiisan dirqama ta'uu ibsameera. Kaayyoon isaanii ammoo akka jedhametti namoonni viizaa argatan seera viizaa kabajanii yeroo isaanii keessatti biyya keessaa ba'uu isaanii mirkaneessuuf akka wabii ta'u tajaajilaa jedhame. Akka ibsa isaaniitti yoo imaltoonni yeroo isaanii keessatti Ameerikaa keessaa ba'an maallaqni qabsiisan guutummaatti deebi'a. Garuu yoo seera viizaa cabsan maallaqni kun mootummaa harkatti hafuu danda'a jedhame. Dabalataanis imaammanni kun viizaawwan haaraa qofa irratti kan hojiirra oolu ta'uu ibsameera. Namoonni viizaa B1 yookiin B2 eebila 2 bara 2026 dura argatan irratti dirqamni kun akka hin ilaallanne ifoomeera. Haalli kun lammiilee Itoophiyaa hedduu gara Ameerikaa imaluuf karoora qaban irratti dhiibbaa guddaa uumuun isaanii eegama. Addatti maallaqa guddaa kana qabsiisuun namoota hedduu irratti ulfaataa ta'uu mala jedhameetu tilmaamama. Gabaanni kun imaammata haaraa kana wal qabatee haalli itti fufiinsaan akkamitti hojiirra ooluu fi deebii uummataa maal akka ta'u hordofuun barbaachisaa ta'uu agarsiisa. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo xaa'oon kuntaala 60 ol seeraan ala geejjibsiifamaa ture to'annoo jala oolee jedhame. Rakkoon raabsaa galtee qonnaan hammaataa jiraachuun himame. Naannoo kibba Itoophiyaa keessatti xaa'oon kuntaala 60 seeraan ala geejjibsiifamaa ture to'annoo jala ooluu isaa koominikeeshiniin poolisii naannoo kibbaa beeksiseera. Akka odeeffannoon mul'isutti xaa'oon kun godina Walaayittaa aanaa Daamoot Wayiddee ganda Ankaa Shasharaa irraa fe'amee gara magaalaa Diimtuu irratti osoo darbaa jiru hordoffii cimaa poolisii fi eeruu uummataatiin qabameera. Konkolaataan Ayisuuzuu lakkoofsa gabatee E36 qabu xaa'oo kana geejjibaa ture harkatti to'atamuu ibsameera. Ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Diimtuu gargaaraa Inispeekter Taarraqany Taaddasaa akka ibsanitti hojii seeraan alaa akkasii itti fufuuf hordoffii cimaa taasifamaa jiraachuu fi tarkaanfiin cimaan fudhatamaa jiraachuu himaniiru. Akkasumas hawaasni yeroo sochiilee akkasii
argu poolisii waliin tumsa taasisee eeruu kennuu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. Gama biraatiin rakkoon xaa'oo addunyaa irratti mudate addatti waraana Iraan waliin wal qabatee adeemsifamaa jiru dhiibbaa guddaa gabaa irratti uumaa jiraachuun ibsameera. Kunis qonnaan bultoota Itoophiyaa miliyoona hedduu ta'an irratti miidhaa fiduu danda'a jedhameetu sodaatamaa jira. Haa ta'u malee rakkoon raabsaa xaa'oo fi sanyii filatamaa keessa rakkooleen biroos mul'achaa jiraachuun gabaafameera. Jiraattonni tokko tokko akka jedhanitti galtee qonnaa argachuuf inshuraansii fayyaa, waraqaa dijitaalaa, deeggarsa milishaa, buusaa gonofaa, kaffaltii milishaa fi paartii kanneen akka dirqamaatti natti dabalanii kaffalchiifamaa jiraachuu himan. Namni maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka ibsetti harka qalleeyyiif carraan tajaajila kana argachuu dhiphataa ta'uu fi yeroo tokko tokko filannoo siyaasaa waliin wal qabsiifamee paartii mootummaa yoo hin deeggarre galtee hin argattan jechuun doorsifamaa jiraachuun dubbateera. Xumura irratti hawaasni rakkoo kun akka furamu raabsi galtee qonnaa haala haqa qabeessa ta'een akka gaggeeffamuu fi to'annoon seeraa akka jabaatu gaafachaa jiraachuun gabaasni kun ni mul'isa. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo godina Salaalee aanaa dharraatti jiraattonni meeshaa ittisa isaanii irraa hiikamaa jiraachuu komatan. Jiraattonni godina Salaalee aanaa dharraa keessa jiraatan akka himanitti haleellaan humnoota finxaalii jala of ittisuuf meeshaa waraanaa seera qabeessa bitatan irraa qaamolee mootummaatiin hiikamaa jiraachuun dhaga'ame. Akka odeeffannoon jiraattonni nuuf kennanitti aanaa dharraa yeroo dheeraaf haleellaa humnoota faannoo jala jiraachuu ibsanii haleellaa irra deddeebiin raawwatameen uummata Oromoo irratti miidhaa jabaan gahaa ture jedhu. Jiraattonni kunneen akka ibsanitti haleellaa kana ofirraa ittisuuf mootummaa irraa eegumsi gahaan waan hin jirreef namoonni hedduun lubbuu isaanii oolchuuf jecha qabeenya isaanii gurgurachuun meeshaa waraanaa seera qabeessa bitachuu filatanii jedhu. Harka duwwaa ta'anii du'uu irra waan qabnu gurgurree of ittisuuf yaalle jechuun jiraattonni tokko tokko haala isaanii ibsan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana qaamolee mootummaa namoota haala kanaan meeshaa bitatan irraa meeshaa hiikaa akka jiran himu. Keessumaa ganda Waanqataa Waariyooti torban darbe keessatti namoonni meeshaa qaban irraa guutuutti hiikamuun raawwatamuu isaa eeran. Jiraattonni kunniin dabalataan akka jedhanitti namoonni meeshaa irraa hiikamaa jiran hedduun dhalattoota Oromoo yoo ta'an gandoota dhalattoonni saba Amaaraa itti baay'atan keessatti garuu namoonni hedduun meeshaa hidhatanii ifatti socho'uu osoo hin gaafatamin akka jiran dubbatu. Komii biraa jiraattonni kaasan keessaa tokko qaamni mootummaa haleellaa humnoota finxaaliyyii ittisuuf tarkaanfii gahaa hin fudhanne jechuun yeroo wal fakkaatu keessatti ammoo uummata of eeguuf tattaafatu irraa meeshaa hiikuun rakkoo isaan caalaatti hammeessaa jiraachuu ibsu. Nu eeguuf hin dhufan meeshaa ittiin of eeguu qabnus nurraa hiiku jechuun haala isaanii ibsan. Jiraattonni kunneen akka hubachiisanitti haalli amma jiru kun nageenya isaanii irratti sodaa guddaa uumaa jiraachuu fi mootummaa irraa furmaata ariifachiisaa akka barbaadan ibsaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo bilchiginnaan gaaffii uummata Oromoo awwaaluu akka tarsimootti fayyadamaa jira jedhan rogeeyyiin hawaasaa tokko tokko yaada isaanii ibsaniin. Rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa tokko tokko akka ibsanitti paartiin badhaadhinaa yookiin bilchiginnaan gaaffiiwwan ijoo uummata Oromoo deebisuu irraa akka hin furamneef awwaaluu akka tarsimootti fudhachaa jira jedhan. Akka ibsa isaanii keessatti eeranitti bilchiginnaan dhimma magaalaa Finfinnee qofa irratti osoo hin daangeffamin gaaffiiwwan bu'uuraa fi yeroo dheeraa qabsoo uummata Oromoo keessatti ka'aa turan hedduun deebii osoo hin argatin waggoota 8 turaniiru jedhan. Rogeeyyiin kunneen akka yaada isaanii ibsanitti yeroo bilchiginnaan gara aangoo mootummaatti dhufe waggoota 8 dhiyaate keessa gaaffiiwwan ijoo akka abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee fi Dirredawaa irratti afaan Oromoo akka afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu, daangaa Oromiyaa kabachiisuu, mirga hiree ofiin ofii murteeffachuu fi kanneen keessaa tokko illee deebii quubsaa hin arganne jechuun gaaffii kaasan. Isaan kunis gaaffiiwwan kunneen egeree uummata Oromoo fi Oromiyaa keessatti murteessoo akka ta'an ibsanii yoo furaman rakkoo seenaa dheeraa hiikuuf tarkaanfii guddaa akka ta'uu jedhan. Haa ta'u malee haalli yeroo ammaa faallaa kanaa akka ta'e himanii fakkeenyaaf dhimma abbaa biyyummaa Finfinnee irratti Oromoon qabu akka tuffatamaa jiruu fi aangawoonni mootummaa irraa ifatti leellifamaa jira jedhu. Akkasumas dhimma Dirree Dhawwaa irratti dachee Oromiyaa irratti jijjiiramni mootummaa naannoo Sumaalee gara fedhetti babal'achaa jiru jedhameetu eegama. Dhimma afaanii ilaalchisee afaan Oromoo akka afaan hojii mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalotaa akka Finfinnee fi Dirree Dhawwaa keessatti hin milkoofneef jechuun kunis fedhii warra haqni Oromoo akka hin kabajamne barbaadan waliin wal qabataa jedhu.
Rogeeyyiin kunneen akka hubachiisanitti bilchiginnaan gaaffiiwwan tarsimaawaa fi bu'uuraa furuu irraa tarkaanfii xixiqqoo akka namoota muraasa aangoo irratti muuduu, garee isaa deeggaruu, dinagdeedhaan jabeessuu irratti xiyyeeffachuun akka tarsimoo itti fayyadamaa jiraachuu ibsu. Dhumarratti rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa kunneen akka falmanitti haalli amma jiru kun gaaffii uummata Oromoo deebisuuf osoo hin taane akka hin furamneef ugguruu fi awwaaluu irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa mul'isaa jedhu. Akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoo mootummaa fakkeessu tamsaasuun dhugaa dhoksuuf yaalii taasifamaa jira jedhan. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo lixa shaggar aanaa meettaa walqixxeetti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwatameen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa irratti miidhaa guddaan ga'ee jedhame. Bitootessa 21 bara 2026 naannoo lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee keessatti haleellaan hidhattoota cimaan raawwatamuu isaa odeeffannoon mul'isa. Haleellaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse jedhame kan himamu yoo ta'u, loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti miidhaa guddaan ga'uu ibsameera. Akka odeeffannoon ba'e ibsutti haleellaa kanaan loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu, kanneen biroon madeeffamuu fi gariin isaanii booji'amuu isaanii ni mul'isa. Viidiyoo irratti maxxanfame akka ibsametti loltoonni mootummaa haga 30 ta'an hojii dirqamaa bobbaafamanii turan. Isaan keessaa tokko kan booji'ame akka dubbatetti gareen isaanii meeshaa waraanaa gurguddaa jechuun Zuu 23 fayyadamuun bobbaafamuu ibseera. Loltoonni booji'aman kun dabalataan akka himetti haleellaa kana keessatti miidhaa cimaa irra ga'e meeshaa waraanaa isaanii keessaa tokko gubachuu fi loltoonni hedduun battalatti ajjeefamuu isaanii ibseera. Akkasumas kanneen biroon madeeffamuu isaanii ni dubbata. Maqaan keenya Kennaa eenyu? Eessa dhaloonni kee? Wallagga kam? Naqamtee. Erga leenjitee eegam? Jaajaa leenjeen bahe. Hayyee? Waggaa tokko. Eessatti leenjite? Tollaay. Tollaay? Erga leenjitee eegam? Erga leenjee erga naddana waggaa guutuu tokko waggaa guutuuf jedha. Kutaa waraanaa isa kam? 26ffaa. 26ffaa? Erga leenjitee marsaa meeqaffaa lolte? Marsaa meeqaffaa lolte? Lolaa isuma kana reefu dhufte? Bakki ati ittiin booji'amte kun lafti isaa maal jedhama? Aanaa kam? Aanaa kam keessaa dirqama deemte? Aanaa Meettaa Roobee. Aanaa Meettaa Roobee? Eessarraa kaatee dhufte? Mugara. Magaalaa Mugara irraa kaatee? Maal gochuu dhuftan yeroo dhuftan? Dirqama jira jedhanii gara Meettaa Roobee rakkinatu jira guddaa jira jedhanii kaane. Hayyee? Gas immoo hundumaa karaa irratti malee Zuu gubanii. Dirqama humna reefu deemta isin jedhanii? Dirqama malee. Meeshaa akkamii waliin isin ergan? Meeshaa Zuu ergan Zuu tokko. Hayyee? Kanan baatu immoo Turkii kilaashiidha. Hayyee? Rasaasan baatu immoo rasaasa 200. 200? Ziuun sun akkam ta'e? Zuun sun hin gubate. Baay'ina agamitti ziyuu tokkicha qabattanii dhuftan? Nama 30 ta'a. Nama 30 taatanii? Nama 30 san keessa nama agamiititu booji'ame nama agamiititu du'e immoo? Nuti warri naannoo sanatti qabamee nama bu'e. Hayyee? Hayyee? Nuti harka laannee qabamnee. Nama meeqa taatanii booji'amtan? Nama afurii? Nama 3 taaneetu. Ziyuu biraan booji'amtan? Warri isin biraa galee jira? Ciruma isaa Zuu biraa kan booji'ame nama 4. Namni du'ee hagam? Namni du'e anoo hin agarree? Akkamitti isinitti dhoka'e? Nuti mana seenne. Mana seentanii dhokaan ta'eenna? Naannoo sana dhukaasii jalqabameenna. Naannoo sana manatu jira mana seenne. Warra achitti hafe maal jettaa maal dhaamtaaf? Kun sirrii miti kunii bulchaan amma inni bulchee sobee poolitikaadhaan sobee uummata jedheedha. Sagalee kee ol qabi? Poolitikaadhaan dabalee adda bilisummaa Oromootti durii banii jaala. Kanaafuu harka kennadhaa gara waraana bilisummaa Oromoo deemaa jettaani? Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo kana keessattuu makamanii jaala. Oduma wal fakkaatuun tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Ona Meettaa Roobii keessatti fudhateen gabaasa haaraa bitootessa 21 bara 2026 isin dhageessifna.
Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n zoonii giddu galeessaa keessatti ona Meettaa Roobii naannoo magaalaa Laga Roobii fi Ardaa Faalleetti tarkaanfii mootummaa irratti fudhatee miidhaa guddaan qaama mootummaa irra ga'uu isaa ibsameera. Akka gabaasni waraana bilisummaa Oromoo irraa bahetti tarkaanfiin bitootessa 21 bara 2026 fudhatame kanaan humnoonni mootummaa miidhaa jajjabaa akka ga'e eerameera. Tarkaanfii kana keessatti namoonni 74 ajjeefamuu isaanii himameera. Namoonni 49 madaa'uu isaanii ibsameera. Namoonni 26 boojamuu isaanii gabaasni kun ibsa. Meeshaaleen waraanaa garaagaraa 56 harkatti galfamuu ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n akka ibsutti tarkaanfiin kun mootummaa irratti dhiibbaa guddaa kan uume yoo ta'u, humnoonni isaanii to'annoo irratti jabaachuu isaanii eeraniiru. Odeeffannoon kun madda waraana bilisummaa Oromoo irraa kan argame yoo ta'u, qaamni mootummaa haga ammaatti ibsa bal'aa irratti hin kennine. Itti fufiinsaan odeeffannoo haaraa fi sirrii isiniif dhiyeessuuf nu waliin turaa. Viidiyoo itti aanu waliin haa ilaallu. Wara bobo. Odeeffannoo keenya baargamaatiin hooggantoonni olaanoo Iraan 20 guyyoota 20 keessatti erga ajjeefamanii booda Iraan dhukaasa fageenya dheeraa qabu dhukaasuu eegalte. Iraan bilaastika misaa'ilaa gara buufata waraanaa waloo UK USA kan odola Giyaagoo Gaashiyaa garba Indooneeshiyaa irratti argamutti dhukaasuun ishee walitti bu'iinsa baha giddu galeessaatti lalatti hammaachaa dhufuu isaa ifatti agarsiisaa jedhame. Bakki irratti xiyyeeffatte haleellaa gaggeessite hin haleelamne. Haa ta'u malee humni waraanaa Israa'el yookiin IDF erga waraanni kun jalqabame misaa'iloonni fageenya dheeraa deeman hojiirra ooluun isaa ka jalqabaatii jedhe. Misaa'iloonni fagoo deemu kan dhukaasuu ishee Iraan ammatti hin mirkaneessin jirti. Miidiyaaleen Iraan garuu maddeen biyya alaa eeruun gabaasaniiru. Amma haleellaan bakka yaadame hin rukutin hafe kun bakkeewwan irratti xiyyeeffatamuu danda'u dabalatee ogeessonni maal akka akeekuu ilaalaa jiru. Fakkeenyaaf magaalonni biyyoota Awurooppaa warri akka Berliin, Paaris akkasumas London gara fuula duraatti irratti xiyyeeffatamuu danda'a. Ministeerri kaabinee Yuunaayitid Kingdom yookiin UK'n ammoo Iraan London haleeluu dandeessi gama jedhu ragaan deeggaruu hin jiru jedhe. Barreessaan manneen jireenyaa Steve Reed gamaggamni addaa Iraanonni UK irratti xiyyeeffataniiru jedhu hin jiru jedhan yookiin fedhiin illee gochuu waan danda'an miti jechuun BBC'tti hime. Yaanni kun kan ka'e humni ittisa Israa'el yookiin IDF sanbata Teheraan meeshaa waraanaa haga kiiloomeetira 4,000 fagaate haleeluu qabdi jechuun dubbatee boodadha. Egaan hordoftoota keenya qophiilee keenyaarraa kanaa gammaa turan hanga qophiilee biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.